Ashama Arkafune, Dawatota, Kabajamtota, OROMIA11, Duran Dursine, Bagajala Bulti, Barakumalama Demi Lama Gesan Ninjacha, Tumura Barakumalama Demi to Kosa Fachun Odu, Ejofi, Jajabo, Barakumalama Demi to Kokesatan, Umfinekan is Esunuta, Nufana Tras Ninjana. Jelkabarati, Tate, what Barakumalama Demi Toko, Oromiatra, Wataman can Egal Muto, or do one Ejo Oromia Kesati, Barakumalama Demi Tokota and Kesa. Ajjecha sukanneessa kanneen godinaalee Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti raawwatamu muraasni akka armaan gaditti isiniif dhiyaata. Jalqaba amajjii bara 2021 keessa lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoo Amaanuel Wandimuu haala sukanneessaa marfata magaalattii irratti marartii tokko malee humnoota mootummaatiin harka duubatti hidhuun akka ajjeefame OROMIA11 isinii gabaasee ture. Barataa ol adeemaa umrii waggaa 17 kan ta'e Amaanuel Wandimuu humnoonni mootummaa erga ajjeesanii booda reeffa isaa akka hin kaafamne dhorkuudhaan dabalataan maatii isaas hidhattoota mootummaa reebamuu fi hidhamuun ijoo guddaa bara 2021 ture. Akkasumas ajjechaa sukanneessoon goleewwan Oromiyaa cufa keessatti raawwataman lakkoofsaan hangana jechuun ulfaataa ta'us isaan keessaa muraasni kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti dargaggoota lama harka duubatti hidhuudhaan qoree keessa deemsisuun akka loon qalmaaf deemtutti gara laafina tokko malee akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun ajjeefamuunis ijoo bara 2021 ture. Dargaggoonni kunneen kan ajjeefaman humnoota tika mootummaatiin yommuu ta'u viidiyoo waraabaa gochaa gara jabinaa kana yommuu irratti raawwatamu kan miira namaa tuqu ture. Godinuma Booranaa aanaa miyoo keessatti ji'a caamsaa keessa warroottan awwaalcha ijoollee kanaatiif walitti qabamanii turan keessa dargaggoo Galgaloo Waaqoo jedhamu ajaja bulchaa ganda miyoo jaarsoo aannaatiin akka ajjeefames OROMIA11 gabaasee ture. Guutuu Oromiyaa keessatti gochaawwan suukanneessoo walirraa hin cinne geggeeffamaa kan ture yommuu ta'u godina Gujii Bahaa keessattis barsiisota lama aanaa Goorodoolaa ganda Adaadiitti mana hidhaatii baasanii humnoonni mootummaa akka fixanis keessa deebii oduu keenya kan bara 2021 keessatti hammatamee jira. Tokkoon gochaawwan Oromiyaa keessatti raawwataman hamma danda'ametti jala bu'ee gurra hawaasaatiin qaqqabsiisaa kan ture miidiyaan OROMIA11 godina Matakkal aanaalee hedduu keessatti ajjechaa humnoota mootummaa hidhattoota naannoo Amaaraatiin raawwatameen maatii tokko keessaa namoonni 5 ajjeefamuunis ijoo bara 2021 ture. Ajjechaan haddaan Oromiyaa keessatti bara 2021 kana keessa geggeeffamee ture xiqqaaf guddaa beekaaf wallaalaa osoo hin jenne duguggaa sanyii irratti kan xiyyeeffate akka ture ogeessa seeraa fi abukaatoo hidhamtoota siyaasaa hedduu kan turan obbo Abdul Jabbaar Hussein ji'a eblaa keessaa akka galaafatames gabaasnee turre. Ogeessa seeraa fi abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Abdul Jabbaar Hussein magaalaa Adaamaa keessatti ji'a eblaa darbe qaama isaanii hundumaa wawwaraanamuun akka ajjeefaman namootaan awwaalcha isaanii irratti argaman dubbachuun ni yaadatama. Tokkoon ajjechaawwan Oromiyaa keessatti humnoota mootummaan raawwataman al tokkotti himuun ulfaataa ta'us godina Wallaggaa keessatti ajjechaawwan jumlaa irra deddeebiin hidhattoota Amaaraa mootummaan deeggaramaniin aanaalee garaa garaa keessatti raawwatamanii jiru. Aanaa Giddaa Ayyaanaatti ajjechaa waliigalaa iddoo tokkotti namoota 200 ol irratti geggeeffamee fi aanaa Kiramuuttis bifa wal fakkaataadhaan raawwate dabalatee namoonni dhibboota hedduutti lakkaaman ajjeefamuu jiraattonni Oromoo kumaatamatti lakkaaman buqqa'uun qabeenyi miiliyoona hedduutti shallagamu manca'uunis ijoo waggaa kanaa ture. Cuunfaan oduu bara 2021 OROMIA11 akka kaayetti ajjechaa humni waraanaa Abiy Ahmed dirooniif lafoodhaan godina addaa Oromoo Walloof Wallaggaa irratti raawwatee fi hanga ammaatti humna hidhattoota Amaaraa mootummaan deeggaramanii raawwachaa jiruun lubbuun namoota hedduu galaafatamuu fi hedduunis qe'ee isaanii irraa buqqisuunis tuqamee jira. Godina addaa Oromoo Wallootti hanga guyyaa har'aatti lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuuf hawaasni qe'ee isaanii irraa buqqaa jiraachuu jiraattota dubbisuun OROMIA11 gabaasaa turee jira. Gochaawwan dhadhaawwan bara darban kana keessa qaamota aangoo qabaniin raawwataman kana qofa osoo hin taane xiqqaaf guddaa hawwaniif manguddoota osoo hin jenne maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun kaanidhaa gariin ammoo hidhaatii baasanii ajjeesaa kan turan hunda OROMIA11 jiraattota irraa qulqulleeffachuun gabaasaa turee jira. Gochootni gara jabeenyaa kun Oromiyaa guutuu keessatti kan raawwataa ture yommuu ta'u godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti humnoonni tika mootummaa miseensotaa fi abbootii gadaa karrayyuu namoota 15 ajjeesuunis ni yaadatama. Ajjechaan waliigalaa abbootii gadaa karrayyuu irratti iddoo isaan sirna baallii wal harkaa fuudhuuf mari'achaa jiranitti raawwate kan qaamota mootummaatiin raawwatame hedduu rifaasisaaf oduu ijoo waggaa kanaati. Ajjechaan miseensota abbootii gadaa kana irratti raawwatame mootummaan dursee waraana bilisummaa Oromoo quba qabuun ibsa baasus boodarra immoo aangawoonni olaanoon mootummaa ajaja qaama mootummaatiin akka ta'e ragaa bahanii jiru. Gama biraatiin maanguddoo waggaa 70 kan ta'an abbaan koomeediyaanii Kabbii Kabbittoo obbo Amanteen humnoota mootummaatiin kan ajjeefaman baruma 2021 kana yoo ta'u barri kun bara ilmaan Oromoo kumaatamaan lafarraa dugugaman ta'uusaa OROMIA11 kan gabaase baruma kana ture. Haala Oromiyaan bara 2021 keessa gaddaan itti dabarsite karaa gabaabaan yaadachiisuu kan barbaade OROMIA11 ajjechaawwan uummata nagaa godinoota Harargee lamaan
keessattuu aanaa Cinaaqsan keessatti irra deddeebiin raawwatamaa tures ijoo oduu bara 2021 kana ture. Walumaa galatti ajjechaawwan Oromiyaa keessatti geggeeffamaa turerra bifa kanaan yommuu isin yaadachiifnu hidhaa fi adamsanii dhabamsiisuunis bifuma wal fakkaatuun guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa turuun taatee ijoo bara kanaati. Taatee ijoo biraatiin hidhaan Oromiyaa keessatti baroottan darban kanaa hooggantoota paartiilee siyaasaaf dargaggoota Oromoo irratti raawwatamaa kan ture ta'us bara amma darbee 2021 kana keessatti daran cimee qaccee Oromiyaa hunda keessa kan jiru yoo ta'u biyya seeraa fi heerri hojiidhaan hin jirre kanatti hooggantoonni siyaasaa baay'een mana murtiitiin bilisaan gadhiifamanus humna tikoota mootummaatiin butamuun hidhaatti deebifamuu fi dhabamsiifamaa turuu OROMIA11 gabaasaa turee jira. Faallaa kanaatiin ammoo ajjechaa artiistaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee maatiin Haacaaluu Hundeessaa fi uummanni Oromoo guutuun harka keessaa qabdi jedhee shakkaa kan ture Laamiroot Kamaal hidhaarraa bilisa gadhiifamuun Oromoota hunda kan laalessee darbee yaadannoo bara 2021 ture. Walumaa galatti barri 2021 uummanni Oromoo kumaaf kitalatti lakkaaman baratti hidhamanii haqa dhabaniif hedduun isaanii achi buuteen isaanii itti dhabame yommuu ta'u kaan ammoo ajjeefamanii baratti irbaata bineensaa ta'uun yaadatamudha. Kanneen hangammaatti kaasaa turre ajjechaa fi hidhaa itti fufinsaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture yommuu ta'u taateewwan gurguddoo Oromiyaa keessatti bara 2021 kana mul'atan godinoota gammoojjii makatan keessatti hongeen dheerachuun uummanni Oromoo rakkoo hammaataa keessatti argama. Godinoota kanneen akka Booranaa, Baalee Bahaa, Gujii Lamaanii fi Arsii Lixaa keessattis gogiinsi kun kan cime yommuu ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ilaalchii fi tarkaanfiin uummata dandammachiisuuf fudhate kan gadi bu'aa ta'e ta'uu uummanni komachaa ture. Gama biraan immoo lola kaaba biyyattiitti waggaaf geggeeffamee wal qabatee dargaggoonni hunduu gara adda waraanaatti akka deemaniif namni hunduu tumsa barbaachisu akka godhuuf uummata dirqisiisaa turuun taateewwan bara darbe kana keessaa hangafa. Taateewwan ijoo biraan ammoo rooba cimaa bara kana magaalaa Finfinneetti roobee wal qabatee lubbuun namoota hedduu kan darbe yoo ta'u balaa uumamaa wal fakkaataa guyyaa kaleessaa godina Booranaatti qaqqabeen boolla ho'i cimaan keessaa nama harkisutti haadhaaf ilmoo dabalatee lubbuun namoota afurii kan darbe ta'uu OROMIA11 isinii gabaasee ture. Taateewwan akka guutuu biyyattiitti bara kana raawwaterraa waraanni kaaba biyyattiitti adeemsifamaa ture xiyyeeffannoo biyyaa fi kan guutuu addunyaa ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkuma aangoo qabataniin haaromsa adda addaa biyyichatti kan jalqaban yoo ta'u TPLF garuu yaadota hedduu irratti didaa turuun guddataa deeme gara wal dhabdeetti galame. Sadaasa 4 yeroo buufanni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Maqalee jiru humnoota TPLF haleelame muummicha ministeeraa Abiy Ahmed aleellaa dhaqqabe deebisee qolachuuf humna waraanaa hedduminaan gara naannichaatti bobbaase. Adoolessa 13 2021 dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa humnootiin Tigraay magaalaa Allaammaaxaa qabachuun beeksisanii. Waxabajjii 25 2021 hojjettoonni dhaabbata tola ooltummaa fayyaa idil addunyaa 3 naannoo Tigraay keessatti ajjeefamanii. Waxabajjii 11 2021 United Nation Tigraayitti namoonni 350 ta'an beelaaf saaxilamuu fi kanneen miiliyoona ta'an kan biraas balaa beelaaf saaxilamuuf akka jiran beeksise. Caamsaa 24 2021 Ministeerri Haajaa Alaa USA Antonio Blinken qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa milishoota Amaaraa fi miseensota TPLF kanneen waraana Tigraay keessatti furmaanni akka hin argamne taasisan irratti dhorkaa viizaa labsanii. Bitootessa 26 bara 2021 muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yeroo jalqabaatiif Eertira loltoota ishee naannoo Tigraay keessaa baasuuf waliigaluu himanii. Miidhaawwan naannoo Tigraay keessatti humnoota mootummaa fi tumsitoota isaatiin Tigraay keessatti raawwate Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antonio Blinken duguuggaa sanyiitu geggeeffame jechuun balaaleffatanii. Gurraandhala 26 qorannoo Amnesty International baaseen loltoonni Eertiraa Aksuumitti namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu himuun yakka namummaa irratti raawwatame ta'uu akka malu hime. Garuu Eertiraan himannaa irratti dhiyaate kana waakkattee turte. Waxabajjii 29 2021 aangoonni naannoo Tigraay duraanii humnootiin Tigraay magaalaa guddoo naannichaa Maqalee deebisanii qabachuu himanii. Guyyuma wal fakkaatuttis mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun humnoonni isaa naannichaa bahuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii keessa dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun naannoo Tigraay keessaa kan bahee ture yoo ta'u kana hordofee garuu waraanichi gama naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'ataa ture. Waraanni naannoo Tigraayitti eegalamuun boodarra naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'atee amma waggaa tokko lakkoofsee jira. Naannoon Amaaraa ammoo wayita humnoonni Tigraay magaalaa naannichaa keessatti babal'achaa jiru kanatti duula jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuu labsanii. Waraanichi saffisaan gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti kan babal'ate yoo ta'u muummichi ministeeraa Abiy lammiilee meeshaa fi humna qaban kaanii humna TPLF karaa kaabaatiin naannolee ollaa keessatti babal'ataa jiru dura akka dhaabatan waamicha taasisanii. Hooggantoonni naannolee duula kanaaf dargaggoota daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin ga'inii fi namoota umriin guddaas dirqamaan akka duulan taasisaa turuun baruma kana ture.
Humnoonni TPLF namootaan dirqamaan duulsifamanii boojaman kumoota hedduutti lakkaa'aman naannoo Tigraay akka gaggeeffamaa turan miidiyaaleen Tigraay ragaawwan suuraa fi viidiyoon gabaasaa turanii jiru. Daandii guddaa Jibuutii irraa gara Finfinnee geessuu fi kan mootummaa Itoophiyaatiif baay'ee murteessaa ta'e qabachuun lolli cimaan gaggeeffame baruma kana ture. Lola kanaanis humnoonni Tigraay magaalaawwan murteessoo ta'an kan akka Daseef Kombolchaa to'atanii turani. Kana malees humnoonni Tigraay waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'uun galmi isaanii magaalaa Finfinnee to'atu akka ta'e akeekkachiisuun lolichi jabaatee magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 250 keessatti kan argamu Kamisee Shawaroobiitiif Dabra Biraaniin to'atanii turani. Muddee 19 hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon xalaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereezii barreessaniin loltoonni isaanii nageenyaaf daandii saaquuf jecha gara naannoo Tigraayitti akka deebi'an taasisuu ibsani. Waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen namoonni 10,000 hedduun lakkaa'aman ajjeefamuu fi kanneen miiliyoonaan lakkaa'aman bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan beeksise yoo ta'u, wal waraansa naannoo Amaaraatti ta'een ammoo mancaatii qonnaa irratti dhaqqabeen birrii biliyoona 260 ta'uu qisaafamu koomishinii qorannoo dinagdee naannichaan ibsamuun baruma kana ture. Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 oduun taateewwan ijoo bara 2021 keessa isiniif qindeessine kanneen hangammaa turanii barri haaraan 2022 bara fayyaaf bilisummaa isiniif haa ta'u nagaan tura.